الشمع أكم جرتان كبجمو المان أورومو أكم نجا كيسني فيا كبدو جرتو بكم جرتان هندتي نجين ربي سني فاتو هرّا قتيلة لمان كبدي في تكفان درجة جوجتشون مال جتشو دفي درجة جو أورومو را مال تو إيجامو كبا كرا كم ديمو كمنا يسجلوا لما فان أمو والجارو يسجلوا waa'ee garee qubee generation qabadhee dhihaadhee jira. Duraan dursee dhugaa rabbii dargaggoo jechuun maal jechuudha? Dargaggoo jechuun abdii saba tokkooti yookaan humna saba tokkooti. Dargaggeessa jechuun arehee yoo jetteen kan arehee qabu, lolu yoo jetteen kan lolu, cabsi yoo jetteen kan cabsu, fiige yoo jetteen kan fiigee waa qabuu danda'u jechuudha. Dargaggeessa jechuun abdii saba tokkooti. Uummanni gabroome tokko kan gabrummaa keessaa ittiin bahu dargaggeessaan. Mootummaan tokko yoo bara saba tokko gabroonfate ulaagaalee ittiin gabroonfatu keessaa inni tokko dhaloota haaraa ol guddatan barnoota dhorkaa. Dhaloota haaraa ol guddatan barnoota dhorkeeti akka sabni sun jaamaa ta'u godha. Maaliif beektu? Dargaggeessa jechuun abdii uummataa tokko waan ta'eef dargaggeessi sun guddatee gaafa barate uummanni isaa eessa jiraa fi onnee guutuu waan qabuuf cunqursaa uummanni ofii keessa jiru battalumatti itti dhiisuu hin danda'u. Mootummaan tokko humna nama barate yookaan humna dhaloonni lafarraa dhufaa jiru barnoota dhorka jechuudha. Maaliif jennaan dhaloonni lafaa dhufu abdii saba tokkoo, abdii hawaasa tokkoo, abdii biyya takkaa waan ta'eef dhaloota san barnoota dhorkaa yoo deeme sabni sun jaamaa tahaa deema. Kanaaf yeroo baay'ee mootummoonni biyya takka gabroomsan dhaloota haaraa barnoota dhorkaa. Dargaggeessa jechuun humna haaraa fi kan biyya gabroomte takka gabrummaa keessaa baasu humna cimaa. Dargaggeessa jechuun abdii saba tokkooti. Uummata Oromoo haa fudhannu. Uummanni Oromoo dargaggeessa hayyoota qaba, dargaggeessa ciccimoo qaba, dargaggoota beektota qaba, baay'ee qaban jechuudha. Gabrummaa uummanni Oromoo waggaa 120 keessa jiran kana buqqisanii dhaloota isaan booda jiruuf riqicha bilisummaa ta'an jedhamee kan irraa eegamu dhaloota haaraa yookaan qubee genereeshinii amma lafa jirtu tana jechuudha. Ergaa akkasii fudhannee dargaggeessi keenya waan kan ofirratti beekaa dhiiroo. Dargaggeessi Oromoo waan ummadni isaa waggaa 120 gabroome kana akka abdiin isarra jiru of beekee dalagaa jira moo dalagaa hin jiru isa jedhu isinuu laalaa jirtan. Bakka qabsoo dhiisadhaa peejii Facebook irratti waan wal godhaa jirru qabatamaan argaa jirra jechuudha. Kanaaf nuti dargaggeessi Oromoo abdii saba tokkooti, abdii ummata tokkooti. Dargaggeessa jechuun dhaloota haaraa waa hedduutu nurraa eegama. Waaqoo guutuu maal jedhe gabrummaa hiddaan buqqifnaa sanbira tartuu dhalootaan dabarsinaa jedhe. Ani waan inni jedhe illee baay'een beeku dhiifama sin gaafadha. Gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhabnu dhaloota itti guddifnaa sanirra tarraan dhalootaan dabarsinaa jedhe. Dhaloonni sun eenyure? Waaqoo guutuu jecha kana lafa kaahee jira. Amaanaa guutuuwwan ofirraa qabna. Waaqoo guutuu too fudhattee, Huseenii Bonoo soo fudhattee, Elemoo Qilxoo too fudhattanii, Elemoo Qilxuu dhaamsa dhaammatee du'e qaba. Jaarraa Abbaa Gadaa dhaamsa dhaammatee du'e qaba. Gootuuwwan hedduu kan akka Jaatanii Alii, Huseenii Bunee, Nadhii Gammadaa, Taaddasaa Birroo, gootuuwwan keenya hedduun amaanaa dhaloota amma jiru kanaaf kennanii addunyaa kanarraa boqotan. Lubbuu isaanii ummata kanaaf kennanii dhaamsa lafa kaahataniiti baafatan jechuudha. Biyyeen isaanii haa salphattu. Dhaloonni keenya dhaloonni ammaa ilmaan Oromoodhaa dhaamsa gootuuwwan keenya lafa kaahanii du'an kana bakka isaan kaahanirraa fuunee fuulduratti tarkaanfachiisaa jirra moo tarkaanfachiisaa hin jirru isa jedhu waa hedduu argaa jirra. Kanaaf nuti dhaloonni Oromoo ilmaan Oromoo amma addunyaa kanarratti argamu abdii saba tokkooti. Dhaloota
obsaan guutamaa dhaloota onneen guutamaa dhaloota saba isaatiif lubbuu isaa kennee waan beekurraa saba isaatiif dubbate bakka amantaa gosummaa osoo hin taane bakka ilmaan Oromoo guutuu bu'ee kan ilmaan Oromootiif falmu ta'uu qaba. Nuti dhaloonni amma waa hedduutu nurraa eegama. Waa baay'ee namni peejii Facebook irratti waliif hin galle bakka biraa dhaqnee walii galla. Mi asumatti waa madaala. Dhaamsa qabna gootuwwan. Gootuwwan keenya amaanaa addunyaa kanarra lafa kaa'anii du'an. Amaanaa isaan du'an kana wallaahi yoo nyaanne rabbi nun dhiisu. Isaan ganda tokko falmaan turre ilmaan Oromoo bakka bu'anii falmaa turan. Namni waan beekurraa dubbata. Lakki ani waan biraa hin beeku waa diiguu beekaa warri jedhu gorfamee sirreeffamee karaa dhaloota ammaa kanaa wajjin socho'uu qabna. Nuti dhaloonni ammaa walirra shira dalaguu wal jala deemuu kiyya qofa kanan nu miidhee baramma. Aliin isoo gabbahee dubbate kan abaluu hin ta'u kan abaluu ta'u kiyyumatu ta'a jechuu jedha. Namni biraatti isoo gabbahee dubbate kan abaluu hin ta'u kan abaluu hin ta'u kiyyumatu ta'a jedha. Sunillee yoo dubbate lakki kan abaluu hin ta'u kan abaluu ta'u kiyyatu ta'a jedha. Kiyyaa ta'a miti. Beekaa of hin godhina. Beekaa of hin goonu. Aliin xiqqoo beeka sun xiqqoo beeka kun xiqqoo beeka sunillee xiqqoo beeka waliin dhufnee baay'ee beekna jechi jedhu nurraa eegamuu qaba. Laala. Abaluu xiqqoo beeka anillee xiqqoo beeka sunillee xiqqoo beeka waliin dhufnee waa hedduu beeknaa jechi jedhu nu keessatti liqinfamuu qaba. Malee an beekaadha jechi jedhu yeroo ammaa kana dalagu. Wantoota nu miidhe kana keessaa tokko ana jala deema ana jala socho'a. Yoo jala sochootes waan jala sochooteef san otoo galmaan hin geenye ofumaafu bakka san dhiisee deema. Dhaloonni amma abdii ummata tokkooti of hin dagatina please. Abdii ummata Oromooti amaanaa qabdan. Ilmaan Oromoo bakka jirtanii amaanaa ofirra beeka. Aliin amaanaa qaba. Ilmaan Oromoo dhaloonni amma dhalatanii addunyaa kanarra jiran guutuun kan dubbatan kan baratan kan Oromummaa isaanii beekan taphaa waan akka taphaa dhufe son taane dhiini gootuuwwan qaqqaalii dhiini ilmaan Oromoo hayyoota dhangala'eeti wanti kun dhufe malee akkanuma waan lafaa kee dhufe akka hin taane beektanii bakka jirtanii qabsoo wal jaaruudhaan wal jala finiinuudhaan wajjin socho'uu qabna. Ilmaan Oromoo jechuun gabaabinumatti dhaloota haaraa jechuun abdii ilmaan Oromooti. Gabrummaan isiniin ala buqqa'uu akka hin dandeenye beektanii walirra duuluu waa hunduma dhiiftanii diina karaa kamiin buqqifna jechuun irratti xiyyeeffattanii dalaguu isinirraa eegama. Inni kan biraa qubee generation garee qubee generation jedhu tokko ummanni Oromoo waa tokkotti amanuu qaba. Maal inni itti amanu? Yoo hin jaaramne inni biyya keessaa inni biyya alaa yoo jaarmaya hin qabaamne yoo wal faana hin deemne yoo walitti hin dhageenye akeeka fi kaayyoo yoo hin qabaanne kaayyoo saba tokko galmaan gahuu akka hin dandeenye beekuu qabna. Wantoota akkaataa gabrummaa ittiin buqqisan inni ijoon namni kamuu beeke itti amanuu qabu jaaramuudha. Nama 5 ta'u nama 10 ta'u yeroo baay'ee jaarmayoonni Oromoo koominiitoonni Oromoo bakka hedduutti ni jaaraman. Garuu ilaalcha tokkotu isaan keessatti argama. Maal jedhu? Maaliif gara keenyatti dhufanii hin jaaramne? Maaliif gara keenyatti dhufanii nurratti hin jaaramne? Maaliif bakka biraatti jaaranii? Manni Oromoo wanni beekuu qaba. Inni biyya keessaa inni biyya alaa bakka hundatti jaaramuu qaba. Achittis asittis jaaramuu qabu. Garuu kan irratti hundoofnu dhimma dhuunfaa osoo hin taane akeeka fi kaayyoo ummata Oromoo garanaanis qabsoo isaa finiinsu bakka hundaa wal jaarree wal dhagahu garuu duula walirratti gochuu fi wal jala deemuu fi walirratti shira dalaguu fi kan namaa kuffisanii kiyya olaa haa ka'u jechi jedhu nu keessa dhabamne bakka jirru abaluu kai jaaramuu nama 10 ta'u nama 5 ta'u jaaramne wal faana socho'uu nurraa eegama. Jaaramanii jiran yeroo ammaa kana gareen qubee generation maaliif jaarame? Gama WhatsAppitiin maaliif jaarame? Akkuma beektan nuti ummanni Oromoo warroonni biyya alaa keessa faca'anii jiran haga tokko jaaramnullee parsantiin caalu jaaramnee hin jirru. Anuma kanarra deemee way Oromoo jedhee garaan laalaa malee bakka deemee ummata isaatiin wajjin gadda isaa itti ibsatee ummata isaatiin wajjin boohee yoo boohe
yoo gargaarsi jiraate gargaarsi itti ibsatu qabu. Ajandaalee lafa kaahamee ilmaan Oromooti lafa kaahamee ajandaalee lafa kaahamee ilmaan Oromoo irratti dalagan jiran keessaa inni tokko wal jaarree jaarmaa qabannee wal jala deemuudha. Qubeen jenereeshiniitis achi keessaa luqqa'e jechuudha. Achi keessaa bahe wal haa jaarruu isa jedhu. Qubeen jenereeshinii wal haa jaarruu gama waatsaappiitiin jaarrame haala namoonni jaaramtanii hin jirre ilmaan Oromoo bakka hunda jirtan yoo jaaramtanii hin jiraanne irra caalan namoota hin jaaramne wal jaarree qeeroo biyya keessa dhaabolee bira bakka hunda koominiitota wajjin wal taanee agartee hayyoota Oromoo kan ija ummata Oromoo tan gara wal affeerree waan biyya keessa deemaa jiruu fi waan amma socho'aa jiru wal quba qabaannee kontaaktii wal gochuu qabna bakka jiru wal jaaruu qabna ilmaan Oromoo akka addunyaatti. Shamarranii wajjin shamarranillee dhimma sabaarratti nu keessa bu'anii warri dhiiraatti shamarran of duuba deebisuu osoo hin taane isaanii wajjin wal jaarree wajjin socho'uu qabna. Qubeen jenereeshinii kaayyoo mataa isaa qabdi. Gama waatsaappiitiin jaarame kaayyoo mataa isaatii fi kaayyoon isaa keessaa tokko ijoollee Oromoo keessattuu warroota biyya alaa faca'anii waan qabsoodhaa hin beekne maalummaa Oromoo hin beekne amaanaa gootuuwwan keenya isaanirra kaahanii hin du'an kana hin beekne isaanitti himne gara qabsootii fi waan qabsoo tana jaaruu danda'u akka isaan irratti bobba'an cimsuu jechuudha. Namni biyya alaa jiru dirqama bosona seenaan jechi jedhu hin jiru. Waan asteenyi nurraa eegamutu jira. Yaadaan, maallaqaan, wantoota garaagaraatiin bira dhaabbatu. Qubeen jenereeshinii ilmaan Oromoo jaaramanii hin jirre jaarree qabsoo keenya finiinsuu. Achittis jaaramuu qabna, asittis jaaramuu qabna, biyyoota adda addaa keessatti jaaramuu qabna. Garuu kan abaluu kufee kan abaluu ol ka'uu qaba jechuu osoo hin taane bakka hundaa dhimma sabaatiif wal quba qabaannee fuulduratti tarkaanfachuu qabna. Kanaaf dhaamsinan isiniif qabu warroonni jaaramtanii hin jirre ilmaan Oromoodhaa gama waatsaappiitiin akka garee qubee jenereeshin yookaan dhaloota haaraya gabrummaa buqqisuudhaaf murate kana keessatti dhuftanii hirmaattanii garee kana keessatti qooda qabaattanii waan qabdanirraa yaadaan maallaqaan sagalee isaanii dhageessisuudhaan qubee jenereeshinii keessatti jaaramtanii hayyootatu keessa jira beektota keessa jira achi keessa dhuftanii namoonni maalummaa qabsoo hin beekne eenyummaa qabsoo akka bartan qabsoon eessa jirti eessa finiinaa jirti maaltu nurraa eegamnutti warri biyya alaa isa jedhu akka wal geenyee wal mari'annee wajjin sochoonu qubeen jenereeshinii kanaaf jaaramte jechuudha. Ergaa kana jenne akkamitti gara garee kanatti makamuu dandeenya? Itti gaafatamaan garee qubee jenereeshinii jaaljaarraa abbaa gadaa maqaa isaadhaa gubbatti isiniif barreessa. Gara isaatiinis gara kiyyaanis garee kana keessatti wal jaarree nuti warri biyya alaa qeeroo biyya keessa jirtu wal jaarree wal faana sochoonee haala sanii wal qunnamuu qabna. Itti gaafatamaan qubee jenereeshinii jaaljaarraa abbaa gadaa maqaa isaa gubbatti isiniif barreessa. Isaanis wal geettanii anaanis ammoo gara keessaatiin haala garee kanatti makamne wajjin fuulduratti tarkaanfachuu dandeenya. Gabaasa qeeroo biyya keessaa gochaa jirtu waan biyya keessaa dhaloota warra biyya alaatiif ibsa gochuu. Namni keenya dhageettii dhabuu osoo hin taane waan haaraya jiru arguu qaba. Ogguun akkas jedhu ammoo lakki sunillee jigee kunillee jigee kunillee jigee qubeen jenereeshinii qofti jaaramuu qabdi jecha jedhuu miti. Namoota hin jaaramin hedduutu jira ilmaan Oromoo warroota san jaaruu fi warroota san sagalee waliif tahuu fi malee waan biraatiif miti. Kanaaf lakkoofsa fi akkaataa qubee jenereeshinii akeekaaf kaayyoo qubee jenereeshiniidhaan qabxii isaadhaa achi gubbatti isiniif darbadhaa. Gamanumaan ilmaan Oromoo jaaramtanii hin jirre warri jaaramtanii jirtan bakka jaaramtanii jirtan sanitti jabeessaa. Gara waatsaappiitiinis ta'u feesbuukaanis ta'u wal jaartanii maallaqaan yaadaan bira dhaabbadhaa qeeroo biyya keessa. Warri ammoo jaaramtanii hin jirre dhuftanii qubee jenereeshinii yookaan dhaloota haarayatti makamtanii akka waan isinirraa eeggamu baatan kabajaan isin beeksifna. Kanaaf hundi keenya wal jabeessaa. Ammallee irra deebi'ee wanti hin jedhu qubeen jenereeshinii kun jigee kiyya qofti olaa ka'u osoo hin taane ilmaan Oromoo dhageettii qabanii hin jirre jaarree wal jaarree warroota jaaramanii hin jirre wajjin socho'uu fi malee
kan abalu diiguu fi miti akkasitti hubadhaa. Kanaaf baay'ee isinit dheeressee jira ilmaan Oromoo wal haa jaarru wal haa dhageenyu wal faana sochoonu galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa.